maqaan kii Muhammad Ajalii jedhama. Dhaloonni kii Asbaalee Roobeeti. Ganni kiyya bara 1134 dhaladhe. Irra waggaa 84 keessa jira. Kana keessatti nama maal argite waan jette? Waa'een zamana nu ijoollee horii jira, horii tiisa. Horii kana horii tiisanii aanantu jira. Qonni akkanatti hin jiru, namni illee akkanatti bal'atee hin jiru. Loon qaba namni. Loon kana aanan dhugaa. Aanan akkana ta'e kana. Dhadhaan akkanatti bade kana. An eega guddadhee barri sun bara 60 keessa natti fakkaata. Dhadhaa asii feenee Shaashamannee geessinee birrii 2 gurgurre kiiloo. Birrii 2 gurgurre. Wanni kun maalirraayi? Namni lafti badhee jira. Namni akkanatti hin jiru. Namni jiru immoo wal gargaaruu wal hin qaba. Nama dhabaa hin gargaara. Namni tokko masalan yoo daa'ima argate yoo waan obaafatu dhabe namatti dhaqa kun abboo daa'ima waan obaafatu dhabe inni jedhe sa'a kennaaf. Tokko sa'a kana dabaree jedhee kenna. Dabaree jechuun ilmatee akka galchuuf. Ilmatee ka'ee daa'imaan guddifatee akka galchuuf. Namni sun immoo gaafsan maal godha? Yoo sa'aaf waatiin sun wal bira guddatte tokko keessaa dhiisee fi kadhaabadhu jedhanii kan isaa fudhata. Kan sa'amaaf waatiin illee dhiisuu illee hin jiru. Akkanatti gargaarsa akkanaa qaba namni zamana san. Kiilee jechuun namni warumaan 80 dhalteef jedha. Namni amma yeroo keenyatti kiilli hin jiru. Haga waggaa 84 tana kiila lixuun hin jiru. Nu dura jira. Nu dura san immoo warri keenya dhaqqabe, warri keenya warra dhaqqabe. Nu immoo dhaqqabne. Fakkeenyaaf abboota keessan immoo akaakayyoota keessan. Abboonni teennaa jira. Abbooti keessan iyyuu dhaqqaban. Hin jiree akaakayyoota keenya abboota keenya keessa jira. Maal qaba kiilli lixuun jechuun kuni nama gurrumaan takkaan dhaliin 80 takka dhalteef. Bara tokko keessa. Bara boyte takka gurrumaan 80 dhalte. Aanan horii kana ilmanii boolla qotanii aanan kan itti naqanii akkuma bishaanitti haroo kanatti ol buutanii bishaan aanan kana keessa taran. Jala taranii ol ba'a keessa. Eebalu kiilli lixee jedhama. Noon akkanaatti. Mul'isni isaa wanni kiila lixuun kun mul'isu? Qabeen. Waan akkanaati. Ajaa'iba! Amma yoo zamana ammaatti deebisnu gurrumaan 80 gadumaan takka meeqa baasti? 80 baay'isanii nama qabeenya gas gahu qabutu sadarkaa san gahaa jechuudha. Yoo miliyeenara yookiin biliyeenara ammaa ta'uu danda'a jechuudha. Inta maal amma raaddi takka ardhaa saani tokko amma faranjiidha. Amma dhihuma kana gaji an gahin 250 gurgura min dhalli aanan qaba. 250 gurgura. Yoo haala kanarraa madaalte itti gadhiisi laali. Sadakaree guddaadha. Baay'ee guddaadha. Waan guddaadha. Roobeen tuni wayita jalqabamtu akkam turte? Jalqaba isiirraa nu yaadachiisame. Ilama wanni kun akkamsi fakkaata? Dhaabanni isii ganna kiyya dura. Ganna kiyya dura haa taatu maal hin jiraatti? Mana itaatiin jirti. Jooraa takkattii jirti. Jooraa takkattii tana mana itaatiin jirti. Waan biraan qabdu jooraa citaa tanaan jirti. Namni ka suuqiilleen hin jirtu. Eegas keessa achirraa isikee dhawaatuma nu deemaa jennu dhawaata keessa Shaashamannirraa Addis Ababarraa Shaashamannitti fe'aa sheqata buusanii Shaashamannirraa gaangeedhaan fe'anii roobetti buusanii namni awwala fide Ahmadoo Kobir Fiqiiti. Lammaffaa Naaji Kormeedha. Jarri kun akkasi gaangeen fidanii
بيكون بالين تمر فني أسمر أدسابة أجر أسمر رابطة أدسابة روب بالي ما روب مجتشان أسر رابطة أني هري مرتلو هري دم في أتيجر كران إنجرو نمون دائما نمر ركيسا كراكيس اللي ما نمن واجرة تولي إنجرا لب تكون كونو كران غارا كونو لسدن كراون كابو نمن والجاي كسي دائما ملي وانا كسي كابو أكنت دائما من دوران سي تان وان براو متكن كابو أكن جير بل بلا جكور ميتول أتشتي كلاي هو الأجر يقولات أتشر رامبلي كرم أما قدك أجل من حاكم هوريتي قدك أجل يقول بل إيه كان قرآن تجر قرآن تجرا قرآن أتشتي غرغرا أتشي سيتيمو كرا مسايو أتشي بك أما بكين أما آبات شم بيكون بل ما مدرسية يدور بك كن الآبات هوريتي بك قبان إتو نونيت والبيت أجر راسك أيام اللي زمن كرا أما تينا تبقى حاكم هوريتي تيجي غرغر بكون قباك أنا ويتغسين كرا قد آنتي دورا وسو كرا سنين سنترالي كان بك نانو سنترالي كان مال تجرا وميشا ما منك سنم التجمعشا وان شوفوا وان التنياتا وانا كنا جدا غربوني مو اتشي كراب البلاج ابدوادو اكيسيك تران غربو بكسنجل تران بنامو بلبل ابرو ادي يدور جرا كراو لان كان بن تشتو غرغرم اكاسي وياجرمو ويان تيلي يرجع تيلي غرا غنداج محمد سعد اوتي تكن بدأ سنتي ويانا تشتي غرغرم وانا قناتي كتمان تن دابن اسي هن اورت بككان راسي كوندانو تنا مره ست ان مرفته مقاله دراني دابكان اسمي كراتو كتمو اسين كراك انا نميده كرابل ان لفاتمو نمو دواتا كيس نمو بدني نمامو تنقيسي تدوسا بل أبو جدني مرسني كنملس سنة سلراتهم أسيوها بقعة جدني أسي بقعة روب أسي بقعة سوتة أبتم جدم والنفع جهور مجدتا في ترى شيء مفا نم هدو كنتا نم فرتني أتسابا دي من أبيتو تاج سلا سبير دي مني إيغاسي سينكي فتني جان البنك سينكي عرف أني دي من سبا دي نجا إيغاسي سام بيدلا ملما نوقت رنجا غافا ستفا مفتي ممكن ننجا غافا كان نواغانا سينكي عرف أني فتني كيس كدني يعني جانا سنتمين كم كدني يعني إيغاسي ورقانو كنني قال لي أكم بقان جاني أكثت الأبد روب نمنين غافا سني كون مرتكون نما تنف نما دار أسراجنا مرتو ربي عرارا إيه كاكم مرتساني ربي ساني عرارا وانا كنا تاني ركتني بيلاني بياب كرابا سني وفي دبرة أرنا أقر ليسا وصور أرغني جراتني أقم بتشوساني بيكينا وصوك قلن تاتي قلت كجراتو تاتي بيكينا متيجون جدا ونو بيتقال نساني متين جدا akka jijjiirraa isin jijjiiramte namni waa'ee barumsaan kun akkana laafina qabaa hin jiru barumsi hin jiru biyya kana keessatti aggaani uf beeke goobba baatuu taraarra bichaa jira eegasii as rooba irratti dhufee rooba irratti lafa kana haji kormeen bitanii zaybala warra jedhu namarra bitanii manni barumsaa kun asirratti mootummaan eegasii eegalfa argatan achirratti gargaarsa godhee lafa kana dhaabe maqaa isaaniitiin dhaabate lafti kun namni amma waytasanii barumsi hin jiru waan akkanaa qabu amma naannoon madda walaabuu irratti dhaabate kun lafuma biyyaati keereedha maqaan illee bakkeen keereedha madda walaabuu kana asitti nu haa dhaabatu jedhee manni barumsaa badhe kanatti illee nu haa dhaabatu jedhanii namni guddatee jennaan achitti dhaaban eega dhaabame ka immoo
darbii keessa warri hojjetaa mootummaa kun isaan amma waan kana taqawamanii lafa duraan lafa mana barumsaa kanaaf dhaabatte kanatti madarasaaf lafa dhaabattetu jira. Osoo barumsi kun as hin deebiin madarasaaf lafa kennamtee amantii islaamaa kan itti oofantu jira. Lafa kana achii lafti nutti diqqaattee jedhanii lafa kana dhufanii walakkatti baqeessanii barumsa ijoollee kan itti barsiifne jedhanii lafa kana fudhatan. Eegas maal jedhe nam tokko amma du'ee jira eenyu maqaa isaa xofaa hin badee Dilba Tigil jedhe. Dilba Tigil jedhee akkana seenaa itti akkanas dabarsee lafa sana agartanii waan jarri irraa qabdu mana madarasaan itti ijaartee irraa qabdu. Mana sammuu fudhatanii jarri badhetti baatee bakki itti galtuu dhabdee ijoollee gaaddisa barzaaf ijaarratti gaaddisa jalatti baran. Gaafsan biyyillee lulee baay'ee illee lolanii akka ajabaatatfaa rabbi isaanii araaramu. Namni tokko lamaa miti. Fakkeenyaaf maqaa dhahee namni zamana sanii akka Abduu Waadoo akka Jedhu Waadoo akka Haji Muhammad Hussein Abbaa Jaldoo akka eenyu isinitti maqaa akka Maamud Zayyaayyaa akka Haji Kormee akka eenyu isin Mahammadoo Faqqii Abbaa Sham Abra Waliyyii wanni naannoo magaalaa kanatti dhalataan magaalaa kana jiru kun iyyaa bahanii hin amanillee keessallee akkasitti wanma kanaa dhiibisumaa ka buqqisuma ka'an rabbummaan nu gargaare dhaabatee harri kun ilmi namaa itti baratee maraa gundeetti lafti. Yoo maraa geettu kan keessa man isaan ijaaranii barumsi kunillee nu haa dhufu jedhanii ofii itti gaafatan mangisti. Ofii itti gaafatanii qabannaan immoo kun jalaa bahu jedhanii keessa baasan. Gadi qaban jedha kun gadi qabaan. Sanamma rabbi nurraa baase. Rabbi nurraa baase. Namni martuu mirga godhatee afaan godhatee dubbatuu danda'e amma akka namaatitti. Roobee kanatti biyyi kun Walashee jedhama Baalee keessatti Walashee jedhama roobeen kun dhaabata isaati lafa isaarra dhaabata. Fitaraa Shaymoodha. Fitaraa Shaymoon kun warra Baalbaata turan. Isaan immoo haalli isaanii akka seeraatitti akka nama seera qabuutti nama miidhuu akkas hin qaban nama gargaara. Walli yoo namni wallollee dhaqee itti mata yoo namni itti matee nama sanin araarsa namatti kenna addaan dhoogga waan kana akkana godhaa jedhan malee haala tarkaanfii biraa namatti hin fudhatu. Yoo namni isa dide nama abaara hin beeka biyyin sodaata yoo isatti dhaqanii jedhan waan inni jedhe namni ma fudhata. Uma fedhe haa ta'u. Inni ajajamaaf maaliif isaatu nama fayyadisa. Waan akkanaa qabaa seenaa tokko yoo sitti hime qaraxaa magaalaa tanaa Hasan Kabir Abdaatu qaraxa. Hasan Kabir Abdaa kan namni qaraciise immoo isaanu warri fitaraa dhiqan. Aangoo itti kennanii. Qaraxii jedhanii ni qaraciisan. Yoo san wanni kun galiin lafa kanarraa galu gobba jira. Bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa gobba jira. Inni wayita san gibira kana warra isaanitti gala. Namni funaan immoo warra baalabbaataa kana. Baalabbaataa kanatu amma kaayinatti ofiiti nama itti godha. Nama itti godhee nama qaraciisa. Amma marra Hasan Kabir Abdaa kun in qaraxatee hin deemaa. Yoonni deemu ijoollee taane hiika bunaa kana warri Sidaamaa kun warri Gadab kun buna Sidaamaa kan gaangeen fe'anii fidan karaa ni jiru. Buna kana gannaqanii gurguran birri mantareezaa dheewosan. Yoo gannaqan buna kan amma ka harca'ee lafaa. Harcaa jala afaniitiin doonaan buluu goduma naqan. Achirratti tuttuuraa kan safaran. Namni kun safaraa fi jarri birrii fudhatan birrii mantareezaadha qaraxiitii ofii qabatanii birrii tan fudhatan. Wayita san namni nu dhayin dheedu tokkodha. Buna lafaa guuran. Buna lafaa guurannee hin harca'a yoo hin harca'u kana lafaa guurree
jarri qaratu kun yoo isaan dhufanii achi ga'ani yoo nu bira dhufu namni tokko Sa'id jedhama isaan waliin deema san kana qaratu kana waliin. Maal isin deemtan isin jee buna kan buna jara kan akkana ammaari nuu kenna. Shonkoora naa bitattu jedhee akkana nuu kenna. Deemnee shonkooraan bitanna buna. Waan akkasii jira lamanni sun yoo san fatarummaan akka biraati. Amma dhaabanni roobee kun walla ishee jennu. Nun jala gaaruratu jira. Gaaruratu jira. Gaaruraan kun jechuun kun amma gosti isaa walla ishee miti. Uumamni isaa gosti isaa gosa of dandeettuudha adda jira. Hamiidatu jira. Wanamatu jira. Naannoon kun marri addaan qaba baalabbaata. Burqaa qaba immoo ka isa jalaa inni martinu ganda ofiititti burqaa qaba. Ka ajaja mootummaan kun warri aanaa kun baalabbaata kanarratti geessu inni immoo burqaa kanatti geessa. Burqaan kun warra kana hin ajaja biyya jalatti jiru kan isatu ajaja. Nacci libaashii godhe immoo mootummaan wannaa waraana isaa nacci libaashii jedhanii jiran. Nacci libaashiin kun nama guyyaa gizir sanbataa hin qotu namni. Guyyaa ayyaana Amaaraa jedhama. Hin qotanii namni qoteen qaxxaa'ama. Milishaan kun nacci libaashiin kun deemee bahee badhee keessa bahee wayita gabareen qotu qabee naannoo warra naannootti magaalaa kana dhiyaatu. Kabaree ammaa akkuma fedhe qotata qubaa namni hin qabu. Warri magaalatti dhiyaatu kana itti deemanii qabanii yoo nu qotii ofiisa illee qabanii akkasitti qaxxaanii birrii irraa nyaatan. Akkas godhan. Waan akkasaa jira duraan. Dhaabanni roobee kun amma roobeen tun dhaabanni isii balbala hagam dhaqqabdi jedhe marsaan isii. Adooshee takka jedhe. Keeree lama jedhe. Iluu sadi jedhe. Nasee afur jedhe. Zeybala shan jedhe. Kattoo jaha jedhe. Kattoo jaha. Eenyuun dagadhe jaha. Eenyuun dagadhe hadaroo. Torban tuni dhaabanni isii lafa kana amma kan torba gosa. Amma roobee tan akka jedhaniin roobee roobaa torbaanii jedhanii. Roobee roobaa torbaanii tuni maa inni jedhoo namni haasa'u roobaa torba taa'e ka jedhutu jira. Waan katabaan jiruu miti. Dhaabata roobee tanattu torban kana wasantee dhaabanni isii tuni. Kanaaf jedhaniin ka jedhutu jira. Waan tun ammoo akkas ta'uu kana nama naannootti ammoo akkasumatti argaa jira. Nama naannoo nama ganda sanii akka ta'e. Ebaluun kun akkana kun akkana jennee waan akkana kanuma argaa jirru. Waamichi isiillee akkana bukitti waamanii roobee roobaa torbaanii jedhanii. Saamuu ta'an deebitiif jedhanii roobaa torba taa'e jedhanii kanaaf taate wasan isiin namni torba wasante kanaaf jedhamte san beekuu hin dandeenye addaan. Namtu keessaa dhugaan dandeenye. Uummanni itti mari'atu. Waan akkana jirti. Ka torbanitti aanee jiru san. Amma shuun ejjera. Shuun ejjera. Allahumma salli ala Muhammad. Qaasoo jira. Sirbaacha jira. Gojoo jedhama. Sirbaacha jedhee gojoo jedhama. Shuunee jedhama. Nasee jedhee. Hidoora mallee. Ka ooluu qabu hidoora. Baggajjoo. Sheedamaa. Akkana jira balbalti kun kabala ishee kun. Badheen kun bakkeen tulluu sun agartee bakkeen tulluu kun dallee jedhama. Inni kun wal ishee marti bakka maqaa du'e kun dallee jedhama balbalti akkana jirti. Zeyballi kun lamatti waamamaa bakka lamatti waamamaa zeybala roobe zeybala harnaa jedhama. Zeyballi harnaa tulluu saniin duuba. Gara lagatti gaxaanutti zeybala harnaati. As dhufee kunoo amma naannoon kun naannoon amma jirru kun
naannawa Zaybala Roobeeti. Zaybala Roobeet as. Akkanatti jedhaa bakka lamatti waamamu. Dhufti isaa toomma walitti wal sun.